waltajjiisan kan fashalse abbaa gadaa waajjira diyaamee kan doorsise nu warra gargaares kan doorsise abbootii qabeenyaa gargaares doorsisaa turan warri mootummaatilleen sanii asis yeroo manguddoon gara Wallaggaa deeman osoo manguddoon nama dubbisuu deeman bira hin gahin manguddoon deebi'a isin fixu edanii jedhanii sodaachisaa turan erga manguddoon achi ga'aniin kijiba miidiyaadhaan dabarsanii manguddoon tumamtee saamamtee jechaa turan isinitti muu Oromoo mootummaa kana keessa araarri Oromoo keessa akka hin buune ka barbaadu sirna haaromsaa amma deemu kana keessa kan jiru wayyaareef dalagaaf shayxana biraatiifuu kan hin beeyne jira jechuu kanaaf kanaaf Dr. Alamuu tokkoffaa Dr. Alamuun dhimma kanarratti waan dubbatuuf illee naan galuan waliigalteen kan jiru adda bilisummaa uummata bodaa ulfaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaa jidduutti amala itti ta'eet sharrii wayyaaniin lafa keetti keessa ba'uu dideeti malee dhimma mootummaa bakka bu'ee dhaabni seenuu hin qabu.